Ana akka nama dhuunfaa tokkootti dhugaa ba'umsa kana yennaan nagayetti baay'ee keessi koo na raafamee al takkaas miira lamaanan guutame. Miira tokkoffaa miira gammachuu abbaa faarfannicha hojjetee nu biraan ga'e utuu lubbuun jiranii arguu kootti yommuu ta'u, miirri lammaffaan miira gaddaati. Innis bara itti namoota faarsaa namaa fi sagalee namaa akkeessaa oolaniif namoonni ispoonsarii ta'anii faarfannaa hojjechiisaa oolanitti namoonni akkasii kaasetii takkitti hojjetanii isheedhaanuu biyya wal ga'an nama isaan gargaaru dhabuudhaan ayyaanni faarfannaa isaan keessa jiru karaa turuu isaattidha miirri gaddaa natti dhaga'ame. Baay'een keenya faarfannaa isaaniitiin dheebuu baaneerra. Har'as faarsaa isaaniitiin lubbuun keenya baqxee fuula Waaqayyoo duratti abdii horatti. Faarsaa isaan waggaa 16 dura maxxansan kana amantoonni har'ayyuu faarfataa jirra. Faarsaan isaan maxxansan har'as dhalootaa dhalootatti darbuudhaan ittiin eebbifamaa jirra. Garuu nuun faarsaa isaanii malee isaaniin hin beeknu. Ofii faarfannichi faarsaa maal jedhudha? Mee takkaa faarfannichaa isin affeerree abbaa faarfannichaa wajjinis wal isin barsiifna. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawwaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Maqaan isaanii Wangeelaawii akkasumas faarfataa Geetaachoo Tolasaa jedhamu. Kan isaan dhalatan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyootti yommuu ta'u, nama faarfannaa beekamaa maxxansanii sabni utuu ittiin galateeffatu garuu immoo eenyummaa isaanii hin beeknee fi yeroo jalqabaaf TV mo'arratti fuula kaameraa duratti nama dhiyaatanidha. Bara dheeraadhaaf tajaajilaaf gatii guddaa kan baasan namni kun bara 2000 faarsaa isaanii albamii jalqabaa maxxansan. Isumayyuu waldaa guutuu wangeelaa shoogoo jechuunis waldaadhuma isaaniitu maxxansee fi isaaniifis kennan. Bara sana keessa jechuunis bara 2000 albamichi kan hojjetamee fi manni kaasetaa Sagalee Misraachoo jedhamu ammoo bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka gabaarra oolchan namni kun dubbataniiru. Namni Waaqayyoo faarfataa Geetaachoo Tolasaa itti dabaluudhaan yeroo ibsan mata dureen albamii faarfannaa isaaniis kaayyoon koo kaayyoodhuma hin jijjiiru tasumaa kan jedhu akka ta'es ibsaniiru. Namni Waaqayyoo kun umurii dargaggummaa isaaniitiin bara 1986 gara Gooftaatti dhufan. Akkaataan isaan ittiin gara Gooftaatti dhufanii seenaa baay'ee dheeraa kan qabuu fi dhukkubsatanii ji'a 3 ol ciisuudhaan achi fayyanii jennaan Gooftaadhaan akka amanan achi booddees faarfannaa akka dammaa dhangala'uu fi mi'aawu nama qabbaneessu kanas akka nuuf maxxansan dubbatanii jiru. Namni Waaqayyoo faarsaa akka dammaa kana hojjetanii ittiin nu qabbaneessan kun erga albama isaanii jalqabaa bara 2000 hojjetanii waldaaf kennanii asitti faarfannaa albamiis ta'ee singilii hin hojjetin waggaa 16 turaniiru. Haa ta'u malee ayyaanni faarfannaa ammayyuu isaanirra jira. Sababa isaas yeroo ibsan bakka isaan jiraataa turan sanatti jireenyi baay'eetti cimuu fi qaala'uu irraa kan ka'e maatii jiraachisuu bira darbanii faarsaa hojjechuu akka dadhaban ibsan.
Albama tokkitti maxxansaniin waggaa 16 amantoonni ittiin eebbifamaa waaqeffataas jiru. Utuu faarsaa dabalataa maxxansaniiru ta'eetii hammam faarsaa isaaniitiin dheebuu akka baanu tilmaamuun nama hin dhibu. Faarfataa fi Wangeelaawwii Geetaachoo Tolasaa ogummaa meeshaa muuziqaa kiiboordii fi gitaara taphachuu kan qaban yommuu ta'u, bara albamii maxxansan sana faarsaa isaanii kaayyoon koo kaayyoodhumaa jedhu sun jalaa hatamee garuu utuu milkaa'in jechuunis utuu hin hojjetamin karaatti hafuus ibsanii jiru. Namni kun nama baay'ee Waaqayyoo fi amantootaaf amanaman akka ta'an jireenyi isaanii dhugaanii ba'a. Mudannoo isaan bara tajaajilaa isaanii keessatti dabarsan keessaa tokko isin affeerree walitti adeebinu. Ani gooftaa jireenyaa kana namani gara waldaa amantaa seerarraayini gara waldaa afuuraa waldaa guutuu wangeelaatti dhufee waamichi gooftaan naagoonaan bara 1986 gooftaa jireenyaa kana argadhe. Yeroo sana ijoollee dargaggoodha. Reefuma umurii dargaggummaarra jira. Waamichi gooftaa yeroo sana na qaqqabe. Akkumanii gara gooftaa sana dhufeeni karaan ittiin gara gooftaa dhufe dhuga baatiin isaa hin cimaa isaan haasa'u. Yeroo dheeraa guyyaa 3 amma du'aatti dhukkubfadheen gooftaan achi keessatti natti mul'ate. Achii ba'ee nuun fayye. Gaafan fayyu immoo gooftaa fayyinaa kanaan fudhadhe. Jalqabee gooftaatti erga namanee booddee miseensa waldaa guutuu wangeelaa utuu guutummaa guutuutti barumsa baradhee gara cuuphaa amantootatti dabalamuutti utuu hin dhufin ergaan naa kennameeyyuu ture jechuudha. Achii kanaan faarfannaadhaan inni itti fufe achii kanaan immoo lallaabumaan ergaanis gara koo hin dhufa lachuudhuma walii wajjin utuu hojjedhu gara tajaajila wangeelaatti immoo gara sanatti darbitan jechuudha. Dabalataan namni Waaqayyoo kun faarsaa hin maxxanfamin kan namoonni baay'een beekanii fi ittiin waaqeffatan baay'ee akka qaban himaniiru. Faarfataa fi Wangeelaawwii Geetaachoon ayyaana isaanii kana ijoollee isaanii dhaalchisuu isaaniis dubbataniiru. Maastersii hojjechuu irratti isa xumuraa irratti gaafan dhufee istiidiyoo galuu istiidiyoo tureetanii anaa istiidiyoo keessa jiru guyyaa tokko istiidiyoo keessa tumateenyuun egaa namoonni faarfannaa hojjechuu dhaqanii numa naanna'anii taa'u hundumtuu gaafa faarfannaa hojjechuu kan naqachuma taa'ee taraasaa eeggatee yaada dhiyeeffatu inni faarfannaa isa hojjetame fudhatu isa hojjetame fudhata inni isa hojjetamaa jiru laallachuu barbaadu immoo isa laallatee ba'a miti. Atiidhee tarree galee ta'a. Mudannoo na mudate keessaa tokko kanan inni irraanfanne utuma teenyuu guyyaa tokko namni tokko wal babbarra waan ta'eef unuma wal babbarra gaa wal jaallanna waan ta'eef teessaa dhufte maal hojjechuu dhufte jennee wal gaggaafanna. Gaaffii keessa namni tokko akkasuma natti bayarrallee namicha maqaasaa kanan hin beekne na dubbisee fayyaadha nagaadha naan jedhee har'uma dhufe inni immoo gaafuma sana dhufe nagaa inni wal barree teessannee akkasii bakka wal jijjiirree hojii dhumneef walitti himne maal gochuu dhufte naan jedhee faarfannaa hojjechuun dhufe jedheeni isa booddee gadi baanee wajjin haasofne faarfannaa akkamiifaa hojjechuu dhuftee naan jedhe. Kaanuu faarfannaa 11 hojjedhe faarfannaa 11 hojjedhe kan ammoo kana dheesitti himuu hin danda'u kaan jedhe. Na faarfannaa beekamaa faarfannaan baay'ifaa jira kan keenyaan jennaan jedhee na gaafate eeyyee jiraan jedheen. Kan namoonni baay'inaan beekan jechuu isaati laata? Namoonni baay'inaan beekan jiraayi. Faarfannaa baay'ee jechuun kan ituu kirriinsaan hojjetaman qilleensarraa faarfattoonni tajaajila deeman fa'aa fuudhanii deeman jiru faarfannaa jaallatanii akkasitti kan baay'ee jiraan naanna'ee jiran jedheen. Maanni faarfannichi immoo jennaan kaayyoon koo kaayyoodhuma jijjiiruu tasumaa isa jedhu kanaadhaan jedhee na eetu al tokkitti. Kan hojjettee tanaan jedhe eeyyee hojjedheera maal saampilii laadhee maastersiidha kan hojjetamaa jiru waan ta'eef xumureerannaan mataa raasee raawwatee faarfannaan kun hojjetamee xumuramee poosteriin yoo hojjetame namni ta'e tokko faarfannaa kan hojjetee fixeeraa naan jedhe. Haala akkamiin jedheen faarfannaan kun hojjetamee xumurameeraan hojjetinati naan jedhe. Maaliif hin jedheen faarfannaan namni kana hojjetee naan jedhe. Faarfannaa 3 hojjetee arfaffaa hojjechaa jiraa naan jedhe. Ati immoo faarfannaa tokko hojjechaa jirta waan ta'eef
akkam ta'e iyyuu fudhatamaan ta'uu naan jedhe. Innis durseera waan ta'eef kanuma isaatu beekamtii qaba akka jechuudha. Kan isaatu beekamtii qaba waan ta'eef dhiisii naan jedhe. Egaan faarfannaa kana silan hojjedhe anis xumureera. Ergaan immoo ergaa Waaqayyo ittiin ulfaatudha. Faarfannaa jechuun kan namni ittiin beekamu miti. Waaqayyooti ittiin beekamu. Faarfannaa jechuun kan faarfatamu eenyuufi Waaqayyoofi. Ulfina Waaqayyoof faarfatama. Namni ulfina isaaf hin godhu. Waaqayyo ulfinni isaa akka ittiin mul'atuu fi faarfannaan ulfina Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo kan dabarsuudha waan ta'eef faarfannaa kana Waaqayyo saba kanaaf natti kenne qabeenyaa koo miti abbaan ayyaanaa immoo Waaqa waan ta'eef kanaaf rakkoon qabu isa kanatti adeemnaati namicha naa laadhu silkii isaan jedhe. Abaluu sanaan kennitu jennaan maqaa isaa natti meetu silkii sana dhowwate. Eenyu jedhamannaan darajjeedhaan jedhe. Silkii sana laadhu jennaan silkii isaan beeku naan jedhe. Silkii keenaa kenni gaa rakkoon qabu situ beeka namicha waan ta'eef ani hin beeku. Silkii keenaa kennedheen silkii isaa harkaa fudhe. Muradheen yeruma sana wal biraa deebinee akkuma sanaan ijoollota as keessa jiran namoota akka Altaayyee fa'aa namoota akka Magarsaa fa'aa Phaawuleen fa'aa yeroo sana jiru. Ijoollota keenyaan nagaa himee istuudiyoo keessa wanta kana ilaalaati. Dhugoo wanti kun hojjetamee baheera moo hin baane waan jedhu naa ilaalaayii jedheen ijoollotatti bilbile. Ijoollonni gaafuma sanaa ka'anii istuudiyoo hundumaa waliin ga'an. Hordofuuf jalqaban jechuudha. Hordofuu jalqaban. Istuudiyoo hundumaa hordofanii ilaalanii isa booddee ati mataatti hin dhukkubinnaan jedhan. Faarfannaan kun hojjetamee hin baane dhiisi wantichi boora ol baati calluma dee hojjedhu faarfannaan kun kan kee ta'u immoo nutu beeka. Walitti dhiyaatu jechuudha faarfataa Phaawulos Magarsaa. Altaayyee fa'aa wajjin. Altaayyeen immoo baay'ee dur yeroo isheen masiinqoodhaan yeroo isheen kiraaraan faarsitu anumti waldaa keenya waldaan calqaba kee ture waldaa addoo keessatti nama kiiboordii taphateefiidhaan. Isin jechuudha. Kiiboordii taphachuunis jira jechuudha ogummaa keessa. Tokko jalaan bistanii. Kiiboordii taphadhee fi yeroo sana ka'eetan beeka. Gitaaras taphadheeraaf. Amma faarfataan kun istiidiyoo Ameen jedhamu magaalaa Dambidollootti argamutti faarsaa hojjetaa kan jiru yommuu ta'u dhiyoottis akka gadhiifamu himanii jiru. TV'n mo'aa nama Waaqayyoo kana sagantaa iyyaafannoo jedhuun gara miidiyaatti affeerraa yeroo isaaniif taasisanittis biyyaa ka'anii haala hin mijannee fi wayita nageenyi biyya keenya keessaa yaaddessaa ta'e kanatti gatii guddaa baasuudhaan gara Finfinnee dhufan. Dhumarrattis namni Waaqayyoo kun ergaa faarfattootaa fi tajaajiltoota guyyaa eeggataa mana isaanii jiraniif jajjabaadhaa jedhu dabarsanii fi jiru. Odeeffannoo kana TV mo'arraa arganne. Angafni nagaa inni fannoot bahee Angafni nagaa inni fannoot bahee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannoot bahee Angafni nagaa inni fannoot bahee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannoot bahee Angafni nagaa inni fannoot bahee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannoot bahee Angafni nagaa inni fannoot bahee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Du'aa keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nuu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate dhiibee gaara. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa Olaa dhiifamaati Yesuus olaa dhiifamaa karaa
karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaanifamaati Yesuus olaanifama karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachisee. Angafni nagaa inni angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Harki sidaachee hin qabne hin dandeenye dhufuun fayyina keenya galma hin geenye. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Amma du'ii geessu nutti agarsiisee cubbuuf abarsasaa nurraa calaasee. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Inni fedhu kan keenya bitaamnee garboomu keenya cubbuu fi adaba isaarraa Yesuusin qabanne tolaa. Inni fedhu kan keenya bitaamnee garboomu keenya cubbuu fi adaba isaarraa Yesuusin qabanne tolaa. Olaanaraati Yesuus olaanara isa fannoo baate nuuf eega. Daawwattoota keenya Kiristiyaan Miidiyaan namoota membershiippii nuuf ta'u fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harri ammummaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenyaa ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaarraa erga seentanii booda sabskraayib kan jedhu fuuldura jooyin kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan jooyin kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN yookaan piisfoonii yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis jooyin kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqa arjoomtan sadii isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu, kan itti aanu warqee kan jedhuu fi kan dhumaa daayimend kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru jooyin kan jedhu tuqxu. Achi booda maallaqa keessan maaster kaardii yookaan viizaa kaardii yookaan kireedit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan irra jiru guutu. Xumura irratti warri kireedit kaardiis akkasuma maaster kaardiis ta'uu odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda baay kan jedhu dhuma irratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Kiristiyaan Miidiyaan sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffataa isinis eebbisa. Dabalataanis gaaffii baay'ooliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenya isiniif maxxansuu jaallanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaash fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshootii isaa nuuf ergaa. Waan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattaniif gooftaan isin eebbisu.
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.